maqaasaas obsaa jedhee moggaafadhe. Ani maqaan koo ZDA kanin jedhamu kanan jiraachaa jiru biyya Saawud Arabiyaa keessa yeroo ta'u intala akkam jaallatamtuu fi dhiirota hedduu birattis ijoollummaa kootii kaasee naman barbaadamu ture. Haa ta'uutii jireenya addunyaa kanarraa qorumsaa fi gidiraa adda addaatiin guutamtee waan jiraattuuf kanaan dura harmee kiyya ergan dubartii ga'eettii ta'e immoo abbaa koo baay'ee na jaallatuu fi akka haadhaattis ta'e na guddise narraatii fudhatte. Jireenyi akkasii yoo dhukkubsatan malee beekuun waan baay'ee namatti ulfaatuuf kanarratti anis waa hedduu jechuun barbaadu. Haa ta'uutii dhabuun abbaa kiyyaa baay'ee na dhiphisaatoo jiru. Guyyaa tokko mucaan fira kiyyaa bilbilaan otoo na waliin taphachaa jiru sagaleen hiriyaa isaatii otuu jalaan dubbatuun dhagahe. Anis mucaa fira kiyya kanaan sagaleen si duubaatee haasa'aa jiru eenyudha jedheen akkuman gaafadheen innis hiriyaa isaa waliin anaan wal barsiisee hiriyaansaas biyyan ani jibbu wayii yogguu maqaanaaf dha'u anis nama biyya kanaa hin jaalladhu jedheen bilbilaan itti qoose. Innis akkas taanaan biyya kam jaallatta jedhee yeroo na gaafatu anis nama biyya eessaa akkan jaalladhu hiriyaa fira koo sanatti akkuma qoosaatti itti hime. Innis nama biyya kanaa maaliif jaallatta jedhee yeroo na gaafatu sababa koo hunduma arganitti mee booddee lakkoofsa koo innis bilbila isaatiin fudhatee waliin haasa'uu eegalle. Innis turtii yeroo muraasa booddee akka nama biyya ani jaalladhu ta'e erga natti mee booddee kallachumaan natti heerumtaa jedhee yaadanaaf dhiyeesse. Anis kanan kana dura dubbadhe itti saalfachuun yeroon jalaatii callisu innis mucaa fira kiyyaa waa'ee koo gadi fageenyaan gaafachuun irra deddeebisee gaaffii jaalalaanaaf dhiyeessuu jalqabe. Anis turtii muraasa booddee haala isaa waan hin hubadheef tole jedheen onnee koo keessatti isa keessummeessisuuf eeyyamamtuun ta'e. Kanumaanis ani maatii waan hin qabneef yogguun isa waliin haasa'u ani haadhaaf abbaa waan hin qabneef dhiira haadhaaf abbaa qabutti heerumeen maatii isaa haadha koof abbaa koo godhachuun barbaadan jedhe. Kanumaanis maatii qabdaa jedheen yeroon gaafadhu innis eeyyeen maatii qabaa yeroo dhiyoottis yoo barbaadde walnan si barsiisaa anis jaalallee kee qofa otoo hin taane abbaa keeyyuu siif ta'een wanta hundumaa narratti obsitaa naan jedhe. Kanaan booddees ani si waliin waan hin jiruuf wanta yaaddoftu hin qabdu yeroo naan jedhu anis yeroo sanatti abbaan koo waan na jalaa boqoteef dhiphachaa waan hin jiruuf isarratti nan dagadha jedheen. Innis jireenya koo gara fuulduraatti obsanatti horee ganamaa fi galgala na hordofuu yeroo jalqabu waa'ee isaa mucaa fira koo gadi fageenyaan gaafadheen innis wallaahii nama gaariidha jabeessii qabadhu waan naan jedheef jaalalli isarraa na qabuu jalqabee maqaa haaraa obsaa koo jedhees nan moggaafadhe. Hariiroo jaalalaa waliin jalqabnees ji'a 3 keessatti harmee isaa waliin wal na barsiise. Akkamitti na amantee harmee kee ji'a 3 keessatti na barsiista jedheen yeroon isa gaafadhu ani sin amana harmeen koo siif harmee keeti. Kanaan booddee akka harmee keetti ilaaltee dhiphina kee irratti obsuu dandeessaa naan jedhe. Anis tole jedhee baradheen bilbila harmeesaas irraa fudhadhee harmeesaas akka harmee kootti ilaaluun jalqabe. Dhuguma harmeensaas harmee gaarii fi rakkina namaas kan hubatanii ture. Harmeensaas anaan ati har'aa eegaltee anaaf mucaa dubaraa koo lammaffaati. Ani dubartii tokko malee hin qabu. Ija intala koo dubaraan ilaaluutiinis siitiin nan ilaalaa naan jedhani. Kanumaanis obsaa koo waliin hariiroon jaalalaa keenya yeroo bubbulaa dhufutti anis yoomna fuuta jedheen akkuman isa gaafadheen barnoota koo eebbifameen hojiitti ramadameen atis gara biyya keetti deebitee waggaa tokko booddee ni kaasii godheen wal fuunaa naan jedhe. Haa ta'uutii anis jaalalaan hanganni barnoota isaarraa eebbifamutti ergan isa eegee booddee turtiin waggaa tokkos erga dhumtee dhaqi kaayaa obsaa koo maatii kiyya bira deemiitii yeroon beellama niikaa keenya godhannu haa murtaa'u jedheen yeroon gaafadhu obsaan natti jijjiiramuu barbaade hangan ramaddii argadhutti na eegii naan jedhe. Anis harmeesaa akka harmee kootti waan hin ilaaluuf isheedhaatiifis bilbileen akkamii haalli kuni jedheen yeroon gaafadhu xiqqonaaf obsiyaa mucaa koo hanga lafti gannaa kuni dabartuutti atis hagasitti biyya keetti galii naan jette. Tole jedheen otuman eeggachaa jiru obsaan koo inni kaleessa akka jaalallee kee fi akka abbaa keetti si waliin hin ta'anaan jedhe guutummaa guutuutti natti jijjiiramee hiriyyaa gara
biraa baafachuu isaanitti hime. Ani obsaadhaan baay'een jaalladha. Maatiinsaas akka intala isaanii fi jaalallee mucaa isaaniitti na jaallatu. Haa ta'uutii maatiinsaa xiqqoo nu eegi jedhanii maatii kootti erguuf karoorfatanis obsaan guutummaa guutuutti jijjiiramee taa'eera. Harmeensaas anatti bilbiluun zeddi koo obsaan natti jijjiirameera jettee gonkumaa hin shakkiinii inni harka kiyya keessa jira situ narraa fagoo jira waadaa kee hin diiginnaan jette. Dabalataanis harmeen isaa ani si'iif isa ija tokkoo waan hin ilaaluuf hadaraa kee hin jijjiiramiin ani haadha kootii atis fiinaa kootii naan jette. Anis tole harmee koo jedheerraa fudhadhus maatiin isaas warra kiyya bira deemuuf yeroo qophii eegalan obsaan koo kan harmeen isaa amantee inni harka kiyya keessa jira jette ani kan biraa jaalladheera jedhee maatii isaas ni dide. Anattis asnatti deebi'uun rabbi carraa gaarii siif haa baasu. Anarraatii kanaan booddee abdii kee kutadhu ani naman baay'ee jaalladhuu fi lubbuu koos dhabuuf hin danda'u jaalallee qabadheeraa naan jedhe. Maatiin isaas hedduu kadhatanii yeroo dadhabanii innis ija aariidhaan gara ramaddii isaa deeme. Anis isa kadhachuun abdii kutachuu waan hin dadhabeef obsaa koo baay'een si jaalladha. Harmeen kee anaaf harmee kiyya. Atis abbaa naaf taateetta. Maatii koo du'aan boqotanillee sirratti waan hin dagadhee jiruuf hadaraa kee rabbiif jedhiitii kan naaf laatte na hin dhoowwatiinii rabbis umurii maatii kee waan dheeressuuf nan kaadiin waadaa keenya galmaan gahiin jedhe. Hinumaarra darbee waa'ee hiriyyaa isaanitti dinqisiifa fi gonkumaas naaf deebi'uu dide. Anis irra deddeebi'een kanaan booddee jireenya koof eenyuttiin of saree jedheen boo'ichaan yeroon isa gaafadhu kan koof kan kee hin milkoofne naan jedhee jecha gabaabaadhaan jaalala koo goolabe. Ani yeroo jalqabaa waan isan jaalladheef onnee kiyyas guutummaatti kenneefi waan hin jiruuf dhiphadheen isa qofaa otoo hin taane harmee koo fi abbaan kiyya waan har'a deebi'anii du'an natti fakkaate. Ergan isa waliin wal baree wanta hundumaa isa irratti dhiphina koo waan hin dagadheef kana hundumaa na dhabsiise. Haa ta'utii harmeen isaa haga yoonaa akka dhala isheetti waan na ilaaltuuf yeroo hundaa bilbileen dubbisa. Ishiinis hadaraa kee yaa dhala koo anatti hin jijjiiramiini. Garaan haadhaa dhala isaa hin kaadu. Atis dhala koo ilaaltee natti hin jijjiiramiin jedhanii waadaas na galfatanii jiru. Osoo ani eeyyamamtuu ta'eefis dhala isaanii gara biraatti na heerumsiifachuu barbaadu. Ani garuu ilmaan ishee otoo hin taane namoota naannoo sanaattiyyuu heerumuu hin fedhu. Maaliif yoo jette obsaa ijaan arguu waan hin barbaanneef yoon isa arge onneen kiyya waan deebitee raafamtuuf wantan kana dura isa waliin dabarsee yaadachuurra qe'ee sanarraa fagaachuu filadheera. Yeroo ammaa kana biyya Saawudii kanan jiraachaa jiru yeroo ta'u biyya galee dhaqeen harmee isaa dubbisuu barbaadus dhaqee deemee dubbisuu miti bilbilaan yeroo harmee isaa waliin hin taphadhuyyuu halkan baay'ee dhiphachuun yaadda'een imimmaan lolaasaa bula. Kanaafis yoon gara biyyaatti deebi'e maatiis waan hin qabneef mana eenyuttiin deebi'a jedheen garaan koo hammaatteetti. Kunoo ergan isarraa adda bahees waggaa tokko fixeera. Keessi koos dhiirota gara biraa waan na keessummeessisuu dideef madaa qooru ta'een argama. Yeroon harmee isaatti bilbilu keessi koo isa yaadee cinqama. Yoon otoon bilbiliin oole immoo harmee isaa yaaduun hin dhiphadha. Cinqii malee jireenyi koo fala dhabe. Gochoota inni narratti raawwate dagachuu dadhabeen halkaniif guyyaa walitti qabeen boo'a. Yeroon qofaa kiyya taa'u isatu fuuldura koo dhufa. Akkattan jireenya koo keessaa isa irraanfadhu fallina jalaa badee jira. Hadaraa keessan yaa hiriyoota koo yaada keessanii fi du'aayi na bira dhaabbadha. ZDA Saawud Arabiyaarraa hiriyaa kiyya duraa Dr. AI bakka jirtutti nagaatti galatooma. Joten luyaa jikaako goggogaa foonola loten tuwaan ofiikoo bolkobaa koonola. Ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenya ZDA Saawud Arabiyaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattanii fi hubannoo guddaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ZDA Saawud Arabiyaarraa xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomiseen jecha obboloonni koo kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaan kun baay'ee kan nama gaddisiisuu fi tarii jaalalli isaanii gara fuulduraatti
yoo eeyyama rabbii ta'e walitti dhufuudhaaf illee carraa waan qabuuf sheer gochuun yoo danda'ame obboleessa keenya Dr. Abdurazaaq Iif akka inni ga'uuf nu deeggaraan isiniin jedha. Egaan isinis yaada obboleettii keenya jajjabeessu komentii jalatti akka qooddanii fi kadhannaa keessaniin bakka jirtanitti akka yaadattaniini kabajaan isin gaafachuun barbaada. Anis dhimma kanarratti yaada dhuunfaa koo yeroon kennu jireenyi obboleettiin keenya dabarsite baay'ee ulfaataa fi akkuma beektan maatii malee ijoollummaatti kaasee jireenya dhiibuun baay'ee ulfaataadha. Yeroo ammaa kanatti maatii dhabanii miti maatii qabaataniiyyuu wantoonni nama yaaddessan hedduu ta'ee otoo jiru haa ta'u malee garuu kun hojii rabbiiti. Rabbi wanta kana hin dandeessa jedhee waan si jiraachiseef qorumsaa fi rakkoo si qunnamu hundumaa akka gammachuu guutuutti fudhadhuuti jireenya kee gara fuulduraa dhiibi kan jedhu anis ergaa siif hin qaba. Jireenyi siif baay'ee ulfaattuu fi hadhooftuu ta'uu ni dandeessi garuu wanti hunduu harka isaa waan jiruuf akkuma kanaan dura dabartee jiraachaa turtetti gara fuulduraattis jiraachuu ni dandeessa. Dabalataan garuu kanan sitti himuu barbaadu namni addunyaa kanarratti akka haadha kee yookiin akka abbaa kee ta'uu siif danda'u waan hin jiraanneef haadha kanaan dura karaa hiriyyaa kee argattee jirtu akka haadha keetti qabadhuuti gara fuulduraatti garuu nama kamiyyuu haala kanaan otoo abdachuu baattee kan jedhu ergaa siif hin qaba. Kan laphee kee daran miidhamu si'i qofaa waan na ta'eef namni haala irratti hundaa'ee jijjiiramee jireenya kee daran miidhuu waan danda'uuf of eeggannoo jireenya kee gara fuulduraatti laadhu. Ta'es ta'uu baates carraan hiriyaa kee ammaa waliin qabdu ati baay'ee jaallattu inni garuu si maddeetti hiriyaa gara biraa baafatee jiru tarii sitti deebi'uu fi deebi'uu dhiisuu waan danda'uuf ati garuu laphee keef ejjennoo guutuu laachuun nama biraa kamittiyyuu yoo dhiyaatte jaalala hiriyaan kee duraa siif laate isaatiin olittiyyuu siif laachuu waan danda'uuf deemsa kee walakkaa gochuun akka of qopheessitu sitti himuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada keessan otoo hin qusatiin obboleettii keenyaaf akka laattan kabajaan isiniin gaafadha. Anis eeyyama ishee gaafadheen sarara keessaatiin obboleettii keenya jajjabeessuuf namoonni qunnamuu barbaaddan haala mijeessuu nan yaala. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana waan fakkaattuuf namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa akkanumallee asoosama yoo qabaattan karaa teelegiraamii lakkoofsa bilbilaa keenya diskiripshinii jalatti argamuun nuuf erguu dandeessu jecha Rabbi addunyaa kanaaf araara isaa deebisuu qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture gammachiista shoomeen jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaatti. Joten luyaa jikaako goggogaa foonola loten tuwaan ofiiko borgobaa koonola. Joten luyaa jikaako goggogaa foonola loten tuwaan ofiiko